Nagaa akkam jirtan hordoftoota keenya baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Garaagarummaa always fi usually kan jedhu kana beektu? Garaagarummaa isaanii mee namoonni baay'ee isin rakkistu har'a furmaata ishee Nagaat Akaadaamiin isiniif qabatee dhufee jira jechuudha. Kanaaf amma booda hin rakkattan. Always maalidhaa? Keessattuu amma eegaltoota. Always yoom fayyadamnaa? Usually kan jedhu immoo yoom fayyadamnaa? Kan jedhu garaagarummaa isaanii fakkeenya wal qabsiisee isiniifan hojjedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni haarawaa taatan seenatoo chaanaalii keenyarra gara viidiyoo 400 olii hojjetamanii jiranii seentanii waan baay'ee fayyadamuu dandeessan. Dubbisa yoo beekuu baattan dubbisa irratti bartuu, giraamarii yoo isin rakkise giraamarii irratti bartuu, gaaleewwan hedduu akka isinii galutti afaan keessaniin afaan Ingiliffaa isiniif qopheesseedha jechuudha. Kanaafiyyuu seentaniitoo irraa fayyadamuu dandeessanii wal gargaaruu dandeenyaa jechuudha. Isinillee immoo maaliin na gargaartaa? Maaliif isin gargaaruu jettan yaada keessan barreessuudhaan namootaaf immoo sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif jechuudha. Akkasitti wal gargaaruu dandeenya. Kanuma amma immoo gara barumsa keenyaatitti yoo dabarre always versus usually jedha. Kanaan dura garuu warroonni kophaa koon barachuu barbaada dafee jettan dubbisuu dandeessanii lakkoofsa keenyan jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaa hundaan iyyuu ni jira. So always jechuun maal jechuu isinitti fakkaate? Yeroo hundumaa jechuudha. Always jechuun yeroo hundaa jechuudha. Yeroo hundaa 100% 100% of the time baqa without exception. Exception hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namni yeroo hundaa hin nyaataa miti, nyaata hin nyaata jiraachuuf. Kanaafiyyuu always fayyadamuu dandeessan jechuudha. Namni nyaata yeroo hundaa nyaata. Kanaafiyyuu sun maal jedhama? Parsantii 100 jedhama mitire. Wanta yeroo hunda gootan waan ta'eef jechuudha. Parsantii 100. Usually yoo ta'e immoo most of the time typically akkas jechuudha. Yookaan ammoo parsantii hamma ta'e yeroo baay'ee jechuudha malee parsantii 100tti yeroo hunduma jechuu miti. Yeroo hunduma osoo hin taane yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee fakkeenya inni ilaallaa irratti hin dhaphatinaa jechuudha. Fakkeenyan sirriitti adda baasnee ishee ilaalla. Isin rakkisinii jechuudha. Kanaafiyyuu always jechuun maal jechuudha? Always yeroo hundaa jechuudha. Usually jechuun yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo hundaa fi yeroo baay'een garaagarummaa akka qabu sirriitti beektan jedhee tayyaadha. Afaan Oromootiin mitiire garaagarummaa qabaa jechuudha. Alwaysiin parsantii 100 irra deebi'ee isinitti himaa. Inni wantiin immoo usually jechuun immoo yeroo baay'ee fakkeenya parsantii 75 ol. Parsantii 75 ol akkasitti wantii jechuu dandeessanii jechuudha. So fakkeenya ilaallume always kan jedhuun she always takes the bus to school. She always takes the bus to school. Isheen maal gooti? Yeroo baay'ee maal gara mana barumsaa ishee deemuudhaaf maalii fayyadamti? Baasii fayyadamti jechuudha. Isheen yookaan otoobisii fayyadamti. Garam deemuudhaaf? Gara mana barumsaa ishee deemuudhaaf. She always takes the bus. Baasii fayyadamti jechuudha. Otoobisii ni beektanii miti baasii? Isa fayyadamteetoo gara mana barumsaa deemti. Yoomi? Always. Yeroo hunda. Maal jechuudha ree amma asitti? Taaksii fayyadamtuu jechuudha amma isheen asirratti ilaala. Taaksii yookaan ammoo lukaan hin deemtuu jechuudha. Always jenne waan ta'eef iyyuu yeroo hundaa maaliidhaan deemti jechuudha. Baasii fayyadamteetoo baasiidhaan deemtii jechuudha. I think it is clear. So, she always takes the bus to school. She always, this is 100% of the time jechuudha. Parsantii 100 guutuu jechuudha. Inni biraa immoo lammaffaa fakkeenya lammaffaa waan isinii kennu he always eats breakfast at 7 a.m. jedha. He always eats breakfast at 7 a.m. Inni yeroo hundaa ciree isaa meeqatti nyaata? Sa'aatii 1tti yookaan 7 a.m.tti sa'aatii 1tti nyaata. Yeroo hundaa jechuudha. Sa'a 2tti nyaatu, sa'a 12tti nyaatu, sa'a 1tti nyaata jechuudha. Yeroo hundaa. Yeroo tokko osoo hin taane yookaan yeroo baay'ee osoo hin taane yeroo hunda jechuudha. Always jedhee waan ta'eef he always eats breakfast at 7 a.m. jedha jechuudha. Suuta jedhee isinii dubbisu, meena waliin dubbisaa. Okay, always eats breakfast at 7 a.m. Breakfast jechuun ciree jechuudha. So amma immoo kana lamaan yoo ilaalle
Fakkeenya biraa immoo maalidhaan la usually. Usually jechuun immoo maal jechuu isinitti fakkaate yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee. Fakkeenya isaallee ni ilaalla. Fakkeenya tokkoffaan I usually walk to school. Sorry. I usually walk to work but sometimes I take the train jedha. I usually walk to work but sometimes I take the train. I take the train jedha. Maal jechuudha? Yeroo baay'ee gara hojii kan koo lukaanan deema. Walking godhee deemaa jechuudha. Lukaanan deema. Garuu yeroo tokko tokko baaburan fayyadama. Train jechuun baabura jechuudha. Baaburan fayyadama yeroo tokko tokko argitanii parsantii 100 miti jechuudha asirratti. I usually yoo jedhu parsantii parsantii guddaadha. Amma fakkeenya I usually walk to school jechuun isaa sorry gara school deema afaan kiyya dhiifama. I usually walk to work jechuun isaa yeroo baay'ee gara hojii kanan deemu maalidhaan lukaanii jechuudha. Yeroo baay'ee. Always miti. I always walk to work osoo jedhee maal jechuu isaati? Yeroo hundaa wantiidhaan lukaanaan deema. Kanaafiyyuu there is no way to use train. Trainii fayyadamuun isarraa hin wanti hin jedhamu jechuudha. Hin eegamu jechuudha. Asirratti garuu parsantii 100 waan hin ta'iniif maali fayyadame? Trainii yookaan ammoo baabura fayyadamee jechuudha. I usually walk to school, walk to work but sometimes I take the train. Ani yeroo baay'ee gara hojii kan koo lukaanan deema. Garuu yeroo tokko tokko maaliif fayyadama? Baaburan fayyadama. Jedhaa jechuudha hordoftootatti. Warroonni laayikiin godhin garuu dhugaa. Amma si laayikiin gootanii amma fayyadamne waan tokko. Yoo isinitti tole qofa laayikii godhaa shi. Waa walirraa barachaa jirra. Akkanumatti waliin barachaa deemna waan ta'eef akkanatti laayikii godhaa. Daarikt immoo barachuu barbaadda hin irraanfatin ashi waliin baranna. Jalqabarraa kaastanii daftanii warroonni barbaadan jechuudha. Kophaa keessanis ta'uu danda'a, guruupidhaanis isin barsiisna laayivii jechuudha. Barachuu dandeessan. Ashi inni biraa immoo fakkeenya lammaffaa jechuudha usually kanarratti. They usually have pizza for dinner. They usually have pizza for dinner. Isaan irbaataaf yeroo hundaa maal godhan? Yeroo baay'ee hundaa miti. Sorry. Hundaa osoo hin taane yeroo baay'ee irbaataaf piizaa nyaatu hin danda'ama. Ashi yaa ta'u. They usually have pizza for dinner. Isaan dinner jechuun immoo irbaata shi. Lunch jechuun laaqanaa, breakfast jechuun immoo cireedha. Tanallee qabadha achuma. They usually have pizza for dinner. Yeroo baay'ee irbaataaf maal godhan? Piizaa nyaatu. Irbaata piizaa nyaatu jechuudha. Ashi isinoo irbaataaf mee maal nyaattan? Piizaa nyaattu moo? Buddeena nyaattu moo? Mee barreessaa mee amma koomentii irratti jechuudha. Maal akka nyaadha jechuun zay akkanumaan fayyadamaa ta'u fakkeenyaaf inni maal jedhe asirratti they usually have pizza for dinner. Isaan yeroo baay'ee irbaata isaaniitiif maali nyaatu? Piizaa nyaatu. Isin immoo mee yeroo baay'ee nuti laaqanaaf ilaala amma irbaata laaqanaaf buddeena nyaannaa jedha barreessame. Buddeena nyaanna yookaan ammoo daabboo nyaanna. Wanta akkasii jedha barreessame. Kanuma jechuudha. Garaagarummaan isaa immoo ifa isinii ta'eera. Always yoo ta'e yeroo hundaa kan mudatu parsantii 100 usually yoo ta'e immoo yeroo baay'ee jechuudha. I think it is enough. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Baay'een isin jaaladha. Wanta beeknu waliif irraa isinillee wanta beektan yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a.